بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيقا كبجمتوتا هردفتوتا ميديا قناتو فجر الإسلام بري إسلام ما ترباني تيرو تكيس لكبو هر اللي كبني سني دياني جرا فانا ترانا فيرا كينيا كان خبجاتي سينا أمانتي جلقبا أمانتي نبيوتا هندا كان جلورتي تربان فيديو سني كان دلقات الري هر اللي كتاس لفا كبني سني دياني جرا إيقان نبي الله نوح الرانجينيا كما دامنتي يورو تكول ديبني آدم الراكابني ترتيبان كان إلالو تانا فانا ترانا فيرا كينيا كان خبجاتي آدم عليه الصلاة والسلام أبا هنقفاتي نبي جلقباتس جنكم ولين لالي تره لمن سدي ببيكمو قابيلي في هابيلي في شيسا قبام شيسا سكسمتي إدريسي في نوحي شيسا سكسمتي إدريس قبا إدريس يمو نوحي قبا نوحي يمو المحامي في المسام الميافس كان عن جدمو قبا أكسمتي قد برسينيونيف كان إلى اللتاني نبي الله نوح ilmaan afur qaba jennee kuma waliin ilaalletti Sam isaan keessa ilma Iram jedhamu qaba. Iram immoo ilma Urfaqus jedhamu qaba. Akkasumatti Urfaqus ilma Hud jedhamu qaba. Hud immoo ilma Faalij jedhamu qaba. Faalij immoo Taarikh yookaan Azar kan jedhamu qaba. Azaris ilma meeqa qaba jennee kan waliin ilaallu taana. Azar ilma Ibrahim jedhamuu fi akkasuma Faalij ilma Azar jedhamu qaba. Azar immoo ilma Haaraanii fi Ibrahim jedhamu qaba. Haaraan immoo ilma Lut jedhamu qaba. Haaraan ilma Lut jedhamu qaba. Akkasumatti Ibrahim immoo ilma Ismaaciilii fi Isxaaqii fi Miidiyaan jedhamu qaba. Miidiyaan ilma Shu'ayb jedhamu qaba. Isxaaq ilma Yaaquubii fi Qays jedhamu qaba. Yaaquub akkasumatti Yahuuzaadhaa fi Yuusuf Biniyaamiin Laawii qaba. Akkasumatti Yahudaan ilma Daawud qaba. Yuusuf immoo Ifriim kan jedhamu qaba. Ifriim immoo ilma Yes'aa fi Nuun Yuusha'i qaba. Biniyaamiin ilma Yuunus jedhamu qaba. Laawii ilma Yaaqub keessa Laawii Fihaad kan jedhamu qaba. Fihaad immoo Haaruunii fi Muusaadha qaba. Akkasumatti Haaruun Eliyaadarii fi Eliyaasiin qaba. Akkasumatti ilmaan Nabi Ibrahim keessa Ismaaciil kan jedhamu ilma Muhammad jedhamu kan hortee isaa keessa argame nabiyyiidha qaba alayhi salaatu wassalaam. Suleymaan ilma Ruhaycaamii fi Ruhayciin jedhamu qaba. Ruhaycaam kan jennu Cimraanii fi Maryam Ciisaadha qaba. Ruhayciim akkasumatti Zakariyaadhaa fi Yaxyaa hortee isaa keessa argame. Egaan nabiyyoota amma lakkoofne kana takka takkaan seenaa isaanii gadi ibsinii funaanuun viidiyoo ittaantu keessatti akkuma nu ta'uttiin wajjin turaan afeerraa keenya kan kabajaatii torbaaniin hanga walitti deeminiiti nagaadhaan nuuf tura kabajaa keessa nu jiraadha. Assalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين